Baay'een amanaa wanti naasisaaf sodaachisaan tokko kan isinirra hin ga'in biyya kanatti hin ta'a. Amiin jedha. Isinirra hin ga'u maal isin tun ta'a Waaqayyo manatti dubbata. Baay'een na ofuma kooyyoo mana keen argatu. Harka isin fuudhaan mana koon argatu jedha. Sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin dubbifannaa dhaabannee dhufna sagalee Waaqayyooti. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 8 fi 10 irratti jiru nan dubbisa. Kana booddee namichii fi haati manaa isaa yeroo qilleensi qabbanaan qilleensa utti Waaqayyo Gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa utuu adeemuu sagalee dhaga'an. Isaan Waaqayyo Gooftaa duraa mukeetti iddoo dhaabaa sana gidduu hin dhokatan. Waaqayyo Gooftaan garuu namicha waamee isa jirtaa jedheen. Namichis ani sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan tureef nan sodaadhe. Nan dhokadhes jedhe. Caafa abboota firdii keessaa dubbifannaa amma immoo boqonnaa 6 lakkoofsa 11-12 abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 11-12 irratti jiru nan dubbisa. Yommus ergamaan Waaqayyoo dhufee qilxuu mandaraa ofirraa bukkee jiru tokko jala taa'e. Lafichis kan Yoo'aas nama sanyii Abii'ezer ture. Yeroo sanatti Geediyoon ilmi Yoo'aas warra Miidiyaan jala dhokachuudhaaf iddoo wayinii cuunfaatti qamadii innaa ture. Ergamaan Waaqayyoo sun Geediyoonitti mul'ate. Yaa loltuu jagna nana, Waaqayyo si wajjin jira jedhee. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 3 irra kan jiru kanarraa xiqqoo waa tokko dubbadhee gara kanatti dhufa. Iddoo jannata jedhamu sana keessa Waaqayyo ergi nama uume kaa'ee namoonni inni uume kun namoota lama Addaamii fi Hawaaniin akka isaan itti jiraatanii fi hayyama dafqam qabni tokko Waaqayyo kenneef. Jiraadhaa jedhe malee hojjedhaa hin jenne, jiraadhaa jedhe malee dafqaa hin jenne, jiraadhaa jedhe malee kaadhaa hin jenne, garuu tottolchaa jedheetu jannata keessaan kaa'ee yeroo waa tottolchan immoo wanti itti bu'aniif wanti itti hin buune jiraachuu danda'a waan ta'eef kanatti nyaatinaa kanatti immoo nyaadhaa jedhee itti kennee isaan biraa sokke. Akkaataa isaan itti Waaqayyoon argaa turanii akkaataa nuyi amma itti arginu kana otoo hin taane kallattiidhaan Addaam Waaqayyo wajjiniin yeroodhaa yerootti haasa'a ture. Yeroo Waaqayyo Addaamii wajjin haasa'u yeroo itti qilleensi qabbanaa dhufu akka Waaqayyo miilli Waaqayyo gara isaa dhufaa jiru beeka. Yeroo hundumaa reedii ta'e isa eega ture. Yeroo qilleensi jijjiiramee qilleensa siraarraa qilleensa kan biraan qilleensi tasgabbaan ta'u qilleensi qabbanaan tokko dhufu miilli Waaqayyo gara mana isaatti gara jireenya isaatti akka deemaa jiru bara. Isa booddee wajji Waaqayyo wajjin haasa'uuf reedii ta'a. Qilleensi mana kee dhufu kana booddee qilleensi jeequmsaatu hin taane qilleensa nagaa baatu haa ta'u. Namatti Waaqayyo dadhabbii akkaataatti bineensota uumee galaanota maal kanarraa adda wanti isa godhu Waaqayyo namoota bira taa'e. Akkuma yeroo tokko fuula keenya ilaallee dubbii keenya ilaallee haala keenya ilaallee isin immoo ergamoota piraaktiisitti bahee waliin jiru ijoolleen. Maaliif akka jirti fakkaatu manni fokkisaa wayii yookaan fokkistuu wayii ta'e kana ergamootatti shaakalee Waaqayyo nuumne kanaa waliin jedhu. Sun maal agarsiisanitti fakkaate Waaqayyo wanti inni hojjetu qajeelaa akka ta'e yoo isaaniif qoosaa fakkaate iyyuu wanti Waaqayyo hojjetu bareedaa ta'uu isaa. Mee wanti Waaqayyo waa'ee koo hojjetu bareedaadha. Namni Waaqayyo akka namatti dadhabe waan itti dadhabe kan biraa tokko iyyuu hin qabu addunyaa kanarraa. Amma waan irra lafaa kana ilaallee wanti irra lafaa jiru kun guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Lafa kana iyyuu guddaadha se'uu dandeenya. Indaam lafi kun pilaaneetota jiran keessaa sadarkaan ishee gadaanaadha.
tokko faarran jirtu lama faarran jirtu sadaffan fakkaatti laftuu xinnoo dhan jedhe waaqayyoof lafa kana uumuutti pilaaneetota warra kan biraa uumuuttis waan itti yaade qabu waaqayyo waa'ee namaa garuutti yaade waa'een kee waaqayyoon yaachisaa amiin jedhe nama akkasitti dadhabee hin dadhabinaa isin ani isinii dadhabee yeroo sana akka isaanii dadhabetti bira taa'uu waaqayyo akka namni hin dadhabneef itu namni hin dhalatiniin dura waan namni ittiin jiraatu lafa kaa'e waaqayyo ati tuu garaa kee keessaan ba'een macaafisii barraa'e tokko jira isarra yoo buute isaan jiraata ameen namni hundumtuu lafa kanarratti waan itti waamame yoo hin jiraatin jireenya isa waaqayyo kaa'eef sanatu hin jiraatin du'a biyya lafaa kanarratti jireenya keessa waan lama jira jiraachuuf turuu waan jedhamu jira turuun kan bineensotaati bineensonni jiraatanii du'an turanii du'u namni gooftaa kana hin beene namni sagalee waaqayyoo miilla sokosaa waaqayyoo hin beene turee du'a malee jiraateen du'u jiraatanii du'u jechuun foonittis hafuurattis wanta waaqayyo namaa kaa'e keessa jiraachuu jechuun biyya lafaa kana keessatti waaqayyo dhala namaatiif nama ajjeesuun keenye nama warraduun keenye nama salphisuun keenye nama miidhuun keenye kun daandii namni cabse itti dhaqee galee keessa turuudha keessa tura malee isa keessa jiraachuu hin danda'u yeroo hundumaa maaliif jechi kun fayyadama isinitti fakkaata namni nama ajjeesu namaan du'a waan ta'eef kanaafitu jara kanaanii aaboo bineensota gararraa aaboo waan galaana keessaa waan galaanarraa waan qilleensarraa hundumaa bulchaa bitaa jedheetti laate waan hundumaa amma kanatti itti kenne keessa muka tokko dhoobu aaboo waan hundumaa gochuuf waan hundumaa hojjechuu yoo nutti kenna waaqayyo waan nu dhoobu qaba Yoosef kanaafi abbaan manaan kee wanta hojjedhu irratti aboonaa kenneera gooftummaa naa kenneera hojii geggeessuu nan danda'a ajajuu nan danda'a shuumuu nan danda'a shaaruu nan danda'a qajeelchuu nan danda'a akkas gochuu nan danda'a kan inni sitti natti laanne garuu si duwwaadhaa jedhenaadha manaadhaan waaqayyo waan hundumaa irratti abooyuu nu kenna waan hundumaa nutti laatu bareechee ergis keessa isaan kaa'etu yeroo hundumaa wanti shaakalame tokko isaan gidduu jira addaamiif waaniif waaqayyoo gidduu wanti jiru maa inni yeroo waaqayyo dhufu beeku yeroo waaqayyo dhufu mana kee irraa jalqabee milikitis haa ta'u yerootti dhageettaasa addaamedhaan abeet akkam jirta nagaadha maali jedhee dubbiseetu sokkataa har'a garuu waan kan biraa tokko dhalate iddoo si kaayee sin nabii waaqayyo ameen adeemaa gaafa waaqayyo dhufu iddoo itti kaleessa wal beekan sana hin jiran iddoo waaqayyo addaamiif waan hin beeku sana hin jiran waaqayyo immoo yeroo hundumaa addaamiin gaafa barbaachuu dhufu iddoo addaam jiru dhaqa malee addaamtu iddoo waaqayyo jiru dhaqa miti waaqayyo iddootti jirtu dhufa ameen jedhu iddootti shaakal iddootti haasaa waaqayyo wajjin hin jalqabu iddootti haasaa waaqayyo wajjin talamaammadde achi dhufa waaqayyo iddoo aarsaa keessa na beeka waaqayyo achi dhufa kanaaf sitti deddeebi'a iddootti itti shaakalte sana ammayyuu dhufaa jira bara nun achin jirru yoo ta'e inni koon naqam yeroo sa'aatiitti dur wal argaa turre sana naqaba sa'aatiitti yeroo sa'aatii qabattee yeroon kun yeroon itti waaqayyoon kana dhottee jilbeenfattu iddoo aarsaa toshitee turte sana inni achi jira mituu achitti deebite wal agartu achitti gaafa addaan bira ga'u hin jiran eessa dhaabatee waamee isinitti fakkaate addaan lafa jiran dhaquu hin danda'a ture waaqayyo garuu maanni eessatti haasaa walii beeku iddoo jalqabaati achi dhaabateetu uwwaatu isa uwwaatu dhiisu isa dhiisu iddoo isaa dhaabannee waaman waaqayyo iddoo kee dhaabatee si waama addaam ennaan ifaa iddoo kaleessaan turre sagaleen addaam sagalee addaamtu iddoo qayyarate malee sagalee waaqayyo amma jechuma jira situ lafa waaqayyo iddootti waaqayyo sitti dubbate sana hin jiru ta'a malee
Sagalee Waaqa labatti dubbisitti dubbatame sana jira. Ameen. Waaqayyo kan guukoon turse, Waaqayyo isa jedhe raawwachuu dide, Waaqayyo kana gochuu dide, Waaqayyo hin ture jenna. Eessa dhaabatee dubbataa jira? Lafa sana jira Waaqayyo. Iddoo Addaam owwaate sagaleen isaa fagaate. Darba dabarsaa jedhee dhufe. Sagaleen keessa dhaga'amaa jira. የብዙ ሰዎች ድምጽ የሚሰማ ቦታ ነው ያንተ ድምጽ ያለው። ሰገሌን ከወረካኒ ወጅለካ መቆ ከየሰ ጅራ ከየስ ምትቆጠረ ማይራ ሞቆፋቲ በቃ አነሰ ጅራ የሆነ አጀብተ ነገተ ሰተ ኢኮን ሳቀ ቀባይራ ዋቀ ብራ ጅራ ከንከ ቆባቲ ደጋማ አሜን አሜን Yerooduma warra sagaleen isaanii dhaga'amu waan tokko isinitti warra sagaleen isaanii dhaga'amu warra jirra jedhanitu hin taane warra ani hin jiru na qaqqabi jedhan. Ameen. Ameen. Isinii galee. Waaqayyo kan naan jedhe warra haala gosa mul'isa. Ameen. ከገነት ያወጣን ቢቂላ ሰነቱ hin taane ቆንቆ keenya. Deemaa dhufeetu iddoo isaan kaleessatti wal barsiisan iddootti isaa wajjin haasa'an achi dhaqe. Ofumaa olii gadi fiinna malee kana qabannaa sana qabannallee iddootti gaafa jalqaba wajjin haasaa jalqabdee jira Yesuus. Namni gaafa kaffadhaa deemu galata isaa dabalaa deema moo irrataa deema? Keenya galuun lafa keessa gabbate. Nengere dubbadheera. Namni buraayyuu keessa taa'ee Waaqayyoof hin hojjenne biyya kamiinuu dhagee hojjechuu hin danda'u. Tokko manni barumsaa kiristaanotaa buraayyuudha. Pheenxeen buraayyuu keessatti qoramte barabaraa waan taatu. Maaliif isinitti fakkaata? Tiksiis kan beeku, xibsiis kan beeku buraayyuu jedha. As gaafuma Waaqayyo darbatee as fide nama si gochuu barbaade. Amiin jedha. Ameen. Gaafuma carraan keessan ixaan keessan buraayyuu jedhee isin buuse. Achi gosuma siin jedhan gaafa jalqaba. Xuruu namni siin jedhe jiru buraayyuu. Abiin. Eessa ture iddoo ati itti Waaqayyo wajjin haasaa qabdu turte. Amma isheen si yaadachiisuu barbaada. Eessa ture iddoochi? Yoo waldaa kiristaanaa ilaaltee iddoo kee gadhiifte taate iddoo keetti deebi'uu hin dandeessu. Yoo paasterii ilaaltee iddoo kee gadhiiftee taate iddoo keetti deebi'uu hin dandeessu. Yoo wangeelaawii raajota ilaaltee iddoo kee gadhiifte iddoo keetti deebi'uu rakkisaa. Namni nama laalee dhufe nama laalee gala waan ta'eef. Namni isa kana laalee dhufe garuu isa kana duukaa deema ameen jedhu. Erguma walitti sanaati yoo tajaajila sana achiin hin booddu. Eebbi kee garuu achi taa'ee si eega malee si duukaa socho'u. Iddoo aarsaa kee jira eebbi kee. Gaafa dhufu waan namatti tolu tokko isinitti hima. Addaam ennaani hin dinne jalaa. Nama si biraatiin jalaan didimmeedhi. Si waama Yesuus jedhi. Jalaan didinedhi. Abete. Oh. Esa irtaa ennaani. Lawan tokko dhaggeeffadha akkas jedhee. Sokosaa miilla kee dhaga'eetan jedhe. Qullaa koo immoo ta'een jedhe. Si dhokadhee. Kan natti tole keessaa dhaga'uun isaa waan tokko. Dhaga'uun isaa cimina isaati. Sokosaa miilla Waaqayyoo mana keetti sitti dhaga'a. Ameen. Addaamii gajjallaa taane numma maali isinitti fakkaate? Dhaga'uu didin. Sokosichuma dhaga'uu didin. Innumaaf yeroo irratti kosiyaan koo akka gaagaa gaafa inni godhu dhaga'ama. Koskos godhu. Sokosaa miilla kee hin dhaga'eedha.
gurra dhaga'u Waaqayyo yeroo nuuf agaxxamu. Ameen. Lachuusa qabanna gurra keenya akka hin dhageessanitti. Yaa Waaqayyoodhaan aduukaa har'aa jalqabee sokossaan miilla kee dubbiin sagalee kee yeroo hundumaa natti dhaga'amu jedha. Sokossaan miilla kee dubbiin sagalee kee natti haasa'uun kee gara koo dhufuun kee natti dhaga'amu jedha. Ameen. Nama baay'ee dhageessifachuu barbaada irraa Waaqayyo. Ameen. Mootummaa yoo dhageessan hin kuftuun gufatu. Peentummaa jibbitu. Paartii mormituu dhageessanii peentummaa jibbitu. Daldalaa dhageessanii peentummaa jibbitu. Kiristaanummaa kana jibbitu. Agalgaa yoo dhageessanii kiristaanummaa kana jibbitu. Raajii yoo dhageessanii, paaster yoo dhageessanii, faarfataa yoo dhageessanii maal jibbitu? Kiristaanummaa jibbitu. Isa walii yoo dhageessan garuu of jaallatu. Ameen. Namni hundumtuu of jibbaa maaliif deema beektuusi? Nama dhagaa. Kuma jibbaa deemtu. Ana mana maayidhaa deema. Ana mana maayidhaa deema. Waan eenyuun dhageessiif waan warra wallaa kee dhageessiif akkas taate. Ituu Waaqayyoon nu walaalte of jaallataa deemta. Kana kan kun yeroo beessumaan akka Waaqayyo jaallateedha deemta. Waaqayyo utuu dhageesse. Bara keessatti namni Waaqayyoon dhaga'u of hin jibbu. Sagalee miilla keetiin dhaga'e. Sokossaan sagalee miilla keetiin dhaga'e. Isa booddee ergi waan baay'ee itti dubbate adabatti kennutti kenne waan jiru hundumaa godheetu kan si gargaaru tokko nu fayyade. Warri sagalee Waaqayyoo dhagaa abdii qabu. Balleessee hin balleessine ituu kan nuyti nama manatti kennannee deemne suuqii wayi tokko nu eegennee itti kennannee isa ofii nyaachuu isaa miti ituu hattuu natteeyyuu sutu nyaatee inni lolla. Inni kun ofii hatee bara ofii nyaate Waaqayyo garuu deemaa dhaqe. Gatee sin gatu Waaqayyo. Nama simbiraatiin gatee sin gatu Waaqayyo. Kan firdi du'aa namatti kennu nama duwwaa. Seexana duwwaa. Waaqayyo iddootti jirtu dhufee si kaasa. Ameen jedha. Maal duwwaa sirraa barbaada Waaqayyo? Asin jiraa kee barbaada. Mee asan jira jedha. Yaa Waaqayyo jedha. Na ilaali jedha. Asan jiraa duwwaa sirraa barbaada. Ammi nama iddoo isaa malee taa'eetu akkuma ollaan jiraatutu jiraataa. Hina mantaarra Waaqayyo waan natti meera. Harka kee ol kaasi. Dhokattee iddoo kee malee uummatuma fakkaataaf hin teessu, ofuma irra dabarsuuf hin teessu. Har'a Waaqayyo iddootti dhokattee si mul'isa. Natu mul'ateedha ayyaana. Kanadha. Lafa inni dhokatee jiru, lafa isheen dhokatee jiru ol kaase. Ol kaase. Maqaa Yesuusiin ol kaase. Kaleessaatti dhokattanii jiraattan. Nama si biraatti bu'ite akka kaleessaa dhokattee hin jiraattu jedhaani. Iddootti jirtu dhufaa jira Waaqayyo jedhaani. Amma afuurri raajummaan irra dhufaa jira. Hin beeku malee akkanaan jedha Waaqayyo. Gootota jagnoota dhokatanii jiran. Namoota biyyaaf fayyadan. Namoota waldaaf fayyadan. Haalli kan isaan qabe. Har'a na mul'isanaa jedha Waaqayyo beekata. Meeqa keerraa sinatu mul'ataa'e. Kana booda dhokadhu weedika. Yeroo dhokatee teessuuti. Yeroon kun siif yeroo hojiiti. Yeroon kun siif yeroo fiigani. Yeroon kun siif yeroo hojii deedee. Bakka lama bullannee batu bakka akkatti waaqayyo nusi qabnu akkatti waaqo. Ay saram kazi bola bantela. Amen. Maqaa Yesuusin dhokachuu sirratti hojjetu. Amen. Nama meeqa dhokateera? Raajii meeqa dhokateera? Lallabaa meeqa dhokateera? Ogeessa meeqa dhokateera? Maal haalaan? Danda'u Waaqayyo? Simbaasu Waaqayyo? Orgaa sirba kiri. Inni danda'u. Miilli lafatti dhokattee si baasu. Amen. Miilli an kana booda ati hin danda'u bakka kana booda kan koo dhumeera ati jette sana. Iddoo kee sana. Iddoo itti dhokatte. Gara iddoo keessa sirriitti si baasu. Har'a gara mana keeti miilli socho'eera. Socho'eera. Barri kun jedhani. Barati dhokattu miti. Barati mul'attu malee. Ameen.
Miilli gara keetti dhufu kana booda miila lafaa si kaasu malee miila sirra jettee si cabsu miti. Miila keessan qabaddaame. Yaadinaa Yesuus. Looraa labaaraa labaashaa. Yesuus. Miila namoota baay'ee nuti nala dhaabate. Laaraa labaashaa. Ilaamee waaqayyo kannaa hin namoota baay'eetu burki dukkana fakkaata. Laphee isaaniirraa uurse akka galaanaa sagalee dhageessisa. Qilleensa kana keessa dukkana sokkuun arga. Maalleen naan laphee nama baay'ee tangalee. Miilli koo nama baay'ee seenaa jira. Itti bira deddeebiinaa jira. Kanaaf bira deddeebi'aa ture. Miilli kun irraa jalqabee miilla ulfinatti deemu haa ta'u. Miilla ulfina keessa dhaabate haa ta'u. Miilli kun irraa kee kiyyoo seexanaan hin qabameen. Kiyyoo namaan hin qabameen. Kiyyoo hiriyaan hin qabameen. Kiyyoo waajjiraan hin qabameen. Kiyyoo hojiin hin qabameen. Kiyyoo namaan hin qabameen. Miilli kun harkaa baheera. Miilla kana sochoosaa harkaa baheera. Ani kameeraadha sochoos. Baay'ee isaa dubbadha. Amma dandeessa dubbadha. Harkaa baheera. Jek amma dandeessu dubbadha. Waaqayyo nama baay'een harkaa baasa naan jedhu. Nama baay'een harkaa baasa. Dhukkuba harkaa, HIV harkaa, kaansarii harkaa, balbala cufamaa harkaa, kiyyoo diinaa harkaa, xinqola harkaa, digimtii harkaa, raas miidhage harkaa baheera. Ofirratti dubbadha. Akka tukkatti siifa ta'u, akka amantii kee siifa ta'u. Maqaa Yesuusiin miilli kun ikoonoomii isaa, biizinasii isaa, barnoonni isaa, hojii isaa hidhamii maqaa Yesuusiin. Daa'imni isaa hidhamii maqaa Yesuusiin. Hiikamaa. Maqaa Yesuusiin hiikamaa. Dibaa meeqa keessa afuufaati. Dibata ta'u inni tukkootu kun milikkita dibataa ta'u, milikkita ce'umsaa ta'u. Hiikami maqaa Yesuusiin. Lafa dhooqattee bayi maqaa Yesuusiin. Lafa haanni si dhossee bayi. Lafa namni si dhossee bayi. Jedhu waama fudhatu. Mul'adhu harkana nadhaa. Irratti raajaa. Yoo kunan keeti maqaa Yesuus Kiristoosiin. Harka dhokatu miti harki kun. Harka hidhamee taa'u miti. Sammuu keessa irra kaa'a. Sammuun kun har'aa jalqabee akka jedhu ture muka kana dhaabbilis. Piliis waaqayyo waan itti dubbataa jira. Sammuu baay'ee ni kee gadhiisa naan jedhu waaqa. Sammuu haalli hin qabne, sammuu mootonni hin qabne, sammuu eenyullee hin qabne. Hiikeen gadhiisa biyya kanaan naan jedhu gooftaa. Tokkosuma ameen jedha dhufu. Sammuun kun sammuu hiikamaa ta'u. Sammuu haalli qabee, sammuu hojiin qabee, sammuu namni qabee taa'u hundaan, sammuu dubataan hiikame haa ta'u. Dubaa sammuma keessaan maqaa Yesuusiin irratti raaji, irratti dubbadhu sammuu hiikan, barnootaan kan hiikan, hojiin kan hiikan, mul'ataan kan hiikan, abjuun kan hiikan. Taasisanii akkasiin kadhattan barbaadeen taa'ama kadhadha ofirratti dubbadhaas. Harraba kee duuka jira waaqayyo. Aboon harrabaa kabbaadhiidha. Aboon harrabaa jabaadha ofirratti dubbadhu. Kaleessa nan nyaatameedha ofirratti dubbataa turte. Har'a garuu nan hiikamedha ofitti dubbadhu. Kaleessa nan hidhame wayyoodha irra turte. Har'a garuu nan hiikamedha ofirratti dubbadhu. Waaqayyo sumaan jagna jedhaa jira. Si dura dhabaadha jedhaadha maleessa. Si dura dhabdura jedhaadha maleessa. Waaqayyo suma qaba biyya kanaaf. Waaqayyo suma qaba maatii keetiif. Waaqayyo suma qaba waldaa kiristaanaatiif. Hiiki sammuu kan hiiki maqaa Yesuus Kiristoos. Yaadinaa Yesuus. Kibir lageeta. Hallelujah. Amen. ተደብቃችሁ የምትኖሩበት ዘመን አይደለም። አሜን። ለመስብራ ገፋ ጎል ኦካቴንቴስ አካ ወልበተኒ ወልብረቴስ ወንተ ወለ ዞዳት አይ ለመስብራ ጆ ኦካቴንቴስ ዞዲ ለመስብራ አከቡለቱን በርባዳ ምቀኞፍ ተወታተ ጉድ ሲቲ ኦካቴንቴስ መቃ ኢየሱስ ይሁን ለምን ጀዲ ኦካቴንቴስ ወደ ኢየሱስ ሙልሰራ Yesus. Gaafa lafa tajaajila raajummaa dhattani nama keenya biran taa'ina. Nama waan dubbanne biras hin taa'ina. Akkaatuma tajaajila raajummaa takkas. Yeroo isa kaanii immoo yeroo dhaggeeffannuus qabu. Amma garuu afur raajummaan narra dhufee jira. Waaqayyo kannaa hin jedhe. Warrumaa namoonni torba xiinxala kabbaadii keessa galtanii jirtan. Sabaa seerach. Yeraasaachuu guddaa. Waaqayyo sanatti dubbatan hin dubbatan. Nama baay'ee warrumatti ilaaltu kana keessa nama baay'ee hiikee gadhiisan hin jiru. Raajummaa ganaan dubbadha miti kaayee. Ganaan dubbadha fannifamee yoo garafamaa irratti dubbataa mandoo.
Kane sagafa nun jedha maatures namni yeroo ni amee jedhu dhugaan nun jedhaan tu. Yeroo mun turaa jameeyyu. Nus hin fudhanne namnis nun fudhanne didee nun irratti ta'e garuu. Didee sirratti ta'e. Si barbaada waan. Hojii qabdaan jedha. Laanteen maayeen bachi boota. Kokotiin si darbeemu. Walinnaan si darbeemu. Hattuun si ajarbaarii si darbeemu. Ati dhokatee teessaa. Nana mana harka Waaqayyoon. Kaasaa dhugeessa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus. Sigira kan ka'uun irra jiru kaasee gala maqaa Yesuus kan keetti baasee. Amen. Mul'achuudhaaf of hin tuffatin. Of hin tuffatin. Gadi jechuun of tuffachuu waan garaa garaa. Gadi jechuun mallattoo guddinaati. Of tuffachuun mallattoo du'aati. Waaqayyoof galata ta'u. Waa'ee nama kabajuu ta'e waa'ee maaloo ta'e nuun gorsa. Jechuun dhuma keenya jechuu barbaade. Ilaamee dur nama afaan isaa hin beelletu karaatu darbu. Bishaan yeroo inni jedhu aannan itti galu. Aannanicha waxxaree nyaateetu guyyaa sadii afur bulee asuma irratti godhatu innoo jaalladhaa ishee jedheetti galu. Ijaarratee takka reetu safaratee koodii itti gosifatee kan kooteera. Kana iyyuu dabarseera biyyi. Kana dabarsitee taa'ee inni kana boodaa garuu hin gargaarta garuu hin tuffatamu. Ameen. Namni galee guddisee ameen jedhu. Ameen. Yeroo tokko biyuma kanatti sa'aatiin afur isaanii fayyadamu waaqeffannaan nuuf daqiiqaa 30 duwwaan nu fayyadamu. Baay'ee namatu baay'ee jarri nama 22 nuun nama 56 isaan sa'aatii afur guutuu iddoo itti waaqeffannaa irratti fayyadamuu danda'u. Waaqeffannaadhaaf nuuf garuu daqiiqaa 30 gahu. Utuu yaa'u galanisiif ta'u jennee fideen nu fayyadamu tokko ga'u. Dansachuan bakka dansachuan esoon sebenarnya fakkan laju tunjuk. Karena bodoh karo ayam udah sebenarnya. Amin je. Amin. Anak eror kita anak gaman jeru sumaju. Amin. Jangan mari pakai saya. Wah ayo kan amit kamera wah wana tibar wan. Amin. Amin. Oh budi sami. Betul. Betul.